jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan Shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, har'a xiinxalla gabaabaa hariiroo uummanni Oromoo fi uummanni Tigraay waliin qabaachuu qabu agarsiisuu qabadhee isinii dhiyaadhee. Kanaaf dursee immoo mee hayyoonni Oromoo maal jedhan kan jedhu yaada tokko isinii dhiyeessaa. Jalqaba irratti kan isinii dhiyeessu hayyuu Oromoo xiinxallaa siyaasaa Yaayyaa Bashiir yookaan Boruu Barraaqaa hundi keessan kan beektan yoo ta'u, kanaaf xiinxalla isaa akkuma inni barreessetti jechuudha. Barreeffama isaa erga isinii dubbiseen boodatti xiinxalla gabaabaa akka itti kennu ta'a. Akkas jedhee jalqaba. Odeeffannoodha. Yaada gama Tigraay irraa deeggarsa bal'aa argatee fi keessa wal bilcheessaa jiru tokkotu mul'ataa jira. Lafa Tigraay Amaaraan weeraramee kan weerarsisee taa'ee ilaalaa jiru PP Oromooti. Yaadni jedhu hawaasa Tigraay keessatti fudhatama bal'aa deemaa jira. Warri Amaaraa humna bal'aa qabaatanii osoo hin taane PP'n Oromoo kan aangoo olaanaa harkaa qabu waan ijjannoo ifaa fudhachuu hanqateef jedhu. Gaafa naannoleen biyyaa sirna federaalawaa ijaaran Oromiyaa kan jedhamtu naannoon bal'aan sun akka dhalattee jiraattu gochuu keessatti qoonni ilmaan Tigraay cimaa ture. Har'a garuu ni ganamnee jedhu. Murteen marii araara Piiktooriyaa irratti darbes akka hojiirra hin oolle kan godhan PP Oromooti. Finfinneen kophatti kenna jechaa Tigraayin weerarsisanii taa'anii ilaaluun fudhatama akka hin qabne itti himuu qabna jedhu. Haalli kun yoo jijjiiramuu baatee diinni diina kootii fira kooti yaadni jedhu babal'isaa jiru. Yaadni kun hawaasa isaanii keessatti fudhatama bal'ifachaa jiraachuutu mul'ata. Dhimma kana gara afaan keenyatti hiikee dhiyeessuuf waan na dirqee dhimmichi kallattis ta'ee alkallattiin dantaa uummata Oromoo waliin waan wal qabatuuf akka tahe haa hubatamu. Yaadni inni kaase yaada lama of keessaa qabaadha. Uummanni Tigraay mufataa akka jiru jechuudha. Eenyu wajjin uummata Oromoo wajjin mufii akka wal keessatti walitti qabaachaa jiruu fi mufiin kun immoo deemee uummata Amaaraa wajjin firummaa diinni diina keetii fira kooti siyaasa keessatti kan jedhamu ni jira. Piriinsiipilii san hordofanii yoo kan walitti dhufan taate haalli kun haala kanaan itti fufaa deema taanaan dantaa uummata Oromoo ni miidha yaada jedhu kallattimaan kan of keessaa qabudha. Kanaaf dhugumatti illee waan ta'uu hin qabumnee fi waan sirritti itti yaaddamee dippiloomaasiin uummanni Oromoo uummata Tigraay wajjin qabu itti cimuu qabudha. Yaada lammaffaa eegasin dhageessiseen boodatti gara xiinxallaatti kan dabruun ta'a. Yaadni inni lammaffaa Dr. Heenok Gabbisaatiin yaada barraa'edha. Sabni Amaaraa fi Tagaaruu yoo araarame qofa Oromoon nagaa argata. Abaarsa karaa PP'n itti dhufuu irras yeroo san bilisa bahuu danda'a. Kuni yaada Dr. Heenok Gabbisaatiin. Dr. Heenok Gabbisaa erga Yaayyaa Bashiir yaada kana barreesseen boodatti kan barreessedha. Kanaaf mee haalaallu maal hoyyaa akka Oromootitti waan jedhutu marii ta'uu qabaachuudha. Ani yeroo kanatti jechuudha akka ilaalcha kootitti uummanni Oromoo fi uummanni Tigraay walitti araaramuu qaba. Hariiroo cimaa uummachuu qabama. Intigireetit ta'anii hariiroo cimaa uummachuu danda'u. Amma isaan walitti araaramanii hariiroo cimaa hin uummanne taananii finxaalayyummaan karaa Amaaratiin ka'u kun
baay'ee dantaa Oromootiif baay'ee sodaachisaa jechuudha. Finxaaleeyyummaa karaa naannoo Amaaraatiin humnaa ol hoo'e, humnaa ol ka'aa jiru, ka daangaa hin qabne, kan sanyii dhala namaatiif gara laafinna hin qabne kana gara duubatti deebisanii laaffisuudhaa fi jarri lamaan waliin tumsuu qabu. Jarri lamaan walii galuu qabu. Oromoo fi Tigraay walii galuu qaban jechuudha. Kanaaf kana irratti dippiloomaasiin of eeggannoodhaan sirriitti yoo hojjetame carraa gaarii uumuu danda'a jechuudha. Carraan kun luus ta'e taanaan jechuudha. Carraan kun luus ta'e taanaan jarri lamaan jechuudha. Horrachi lamaan warri Amaaraatii fi warri Tigraay dursanii walii galan taananiin Oromoon dantaan Oromoo luus ta'uu danda'a jechuudha. Kanas keessatti luus ta'aa yoo jennu akka duraanii san bakka duraanitti deebi'aa miti. Akka barbaadametti eeggamuu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf miidhaan wayii dhufuu danda'a waan ta'eedhaaf kanarratti uummanni Oromoo dippiloomaasii guddaa uummata Tigraay wajjin dalagee humna godhatee humna garanarraa dhufu kana cabsuu danda'u qaba jechuudha. Yoo humni kun cabe humni dhumarratti humni Amaaraa kunillee dadhabee akkuma humna Tigraay duraasa yoo harka kennatu taate akka waliigalaatti akka biyyaatitti araara buusuu ni danda'ama waan jedhu qaba, ilaalcha akkasiin qaba. Kanaaf guyyaa biraa immoo xiinxala biraatiin walitti deebinaa. Share, like, subscribe.